Ashama akkam nagaa jirtu weellistuu Ilsaa Nuguseen jedhama. Egaa kan dhaladhee guddadhee godina Shawaa Kaabaa magaalaa Dabra Tsigeetti achumattiin baradhee guddadheetiin gara yuunivarsiitii galee. Yuunivarsiitii anan baradhee computer science-dhaan eebbifamee achi xumureen ba'e. Egaa amma nan itti argamu hojii aartiidhaan baandii Odaa Nabii keessatti hojjechaa argama. Har'a kanan asitti argame wanti isin qooduu barbaadu waan jiruuf aartii waliin wal qabsiisee challenge jechuun sadarkaa kana ga'uudhaaf kanan dabarsee dhufe maal akka ta'e isin qooduudhaaf argame. Egaa ani sirbaan jalqabe jechuun yeroo daa'imummaa kiyya jaalala muuziqaadhaaf qaba nan dhaggeeffadha. Agas mara garuu gadi fageenyaan waa'ee muuziqaa beekumsa isaallee hin beeku. Isteejii argadhee tanan hojii sirba sanillee dhiyeessuudhaaf anan carraa argadhee yuunivarsiitii Baddoolaabuu keessatti jechuun qophiilee adda addaa ni hojjenna. Sirboota sabaaf sablammii adda addaa ni yaala ture. Ergasii achi ba'ee hojii eebbifamee saniin hojjechaa ture. Akka carraa ta'ee baandii Jahan Galaan keessatti weellistuu shamarranii ni barbaadan ture. Achitti dorgommiin dhiyaannaan weellisaa Ammarraa Nugusee jedhamu isatu beeksisni akka ba'e natti himnaan achitti dorgommii jechuudha. Dorgommiin isaa immoo giddugala aadaa fi turizimii Oromiyaa ture. Dhugaa dubbachuuf waa'ee muuziqaa gadi fageenyaan hin beeku. Dorgomtoota baay'ee turanii anis yaa jaalala waan hin qabuuf qofan achitti dorgomee jechuudha. Yommuu dorgomu baay'een itti gammade jechuun tokkoffaa ta'eetiin hin darbee ijoollee ciccimoo wajjin dorgomee tokkoffaa ta'eetiin hin darbee tanan baandii Jahan Galaan keessatti qacaramee jechuudha. Baandii Jahan Galaan keessatti qacarameetiin yommuu hojjedhu akka carraa ta'ee sirba kamisee shubbisaaf ni barbaadu ture. Kanaaf sirba kamisee san naaf hojjetame. Sirbi shubbisaaf hojjetame sun immoo uummata kiyya wajjin wal na barsiisee jaalatamaa ta'ee bareeda ta'e jechuudha. Ergasii iddoo hojii jijjiiree tanan baandii Odaa Nabii Dukamittiin achitti immoo hojjechuun eegalee jechuudha. Ammas taanaan achitti hojjechaa tanan jira. Egaa gara aartii ergan dhufe kana amman dandeettii kootii sirboota waggaadhaan sirba tokko gadhiisuudhaafin yaalaa jira. Egaa adeemsa kana keessatti challenge guddaatu jira. Especially dubartiidhaaf ulfaachuu danda'a. Jechuun wanti hundinuu hojiin hundinuu salphaatti hin milkaa'u. Challenge baay'ee qaba. Kanaaf hojii kana hojjechuudhaaf waan baay'ee bu'aa baay'eetu jira. Garummoo jaalala waan hin qabuuf aartii kanaaf jechuun hojjechuudhaaf illee fedhii guddaa waan hin qabuufin uummata kiyyaafis waan bareedaa ta'e waan nama gammachiisu waan dorgomaa ta'e akkasumas aadaa fi seenaa duudhaa keenya waan ibsuu danda'u hojjechuudhaaf fedhii waan hin qabuuf amman danda'ee yaaleetiin hojii tokko hojjedha jechuudha waggaadhaan. Egaa hundi keenyayyuu wal beeknaa sirba weellisaan tokko sirba hojjetee waa tokko fayyadamuu qaba. Weellisaa qofa osoo hin ta'in hojjetaan kamiyyuu waan hojjetu saniif jechuun irraa waa argachuu qaba, irraa waa fayyadamuu qaba. Maaliif wanta san kan xaaru irraa waan argachuuf waan ta'eef nuti bira garuu waan akkasii sun hin jiru jechuun uummanni keenya bal'aadha, uummanni keenya baay'eedha. Sirbi keenya garuu hin daawwatamu. Kanaaf faayidaan keenya immoo isa ture. Yaa ta'u rakkoo hin qabu uummanni keenya immoo otu support nu godhe waan akkasii sun otu jiraate bareeda. Anillee jechuun isaaf jedhee osoo hin ta'in anan hojjechaa jiru waan fedhii qabuuf waan jaaladhuuf bakka waan adda ta'e uummata kiyyaaf dhiyeessuu waan hin barbaaduuf isaaf haala kanaan garuu otoo wal gargaarree otoo support gochaa deemne bareedan jedha. Akkasumas immoo dubartii ta'uun
xiqqoo ulfaataadha gama artii kanaan waggaa dhufnu chaalenjii baay'ee qaba. Akkasumas immoo dubartii fakkeenyaaf amma ijoolleen ciccimoo baay'ee jiru dubartoonni baay'ee amma dubartoonni dhufaa jiran jechuudha. Ijoollee ciccimoo jiranii garummoo in hojjannu ispeeshaalii amma dubartiin bultii horachuu dandeessi. Isa wajjin wal qabatee yeroo baay'ee dubatti harkifamna. Inni sun garuu nu daangeessuu hin qabu jedhee yaada. Amma dandeettii keenya amma dandeenye jechuun carraaqneetiin chaalenjii san dabarsine funduratti bahuu qabna. Maaliif hojjechuu ni dandeenya waan ta'eef waan san otoo agarsiisne bareeda, otoo baranne bareeda. Maaliif wanti hundinuu hojiin hundinuu barumsa wajjin ogaa wal qabatu waan bilchaataa ta'e waan bareedaa waan gaarii akkas taa'ee yaada. Egaa daa'imummaa kiyyatti yeroon sirba sirbuu san jechuun sirboota adda addaa dhaggeeffachuu waliin sirbuu baay'een jaalladha ture. Maatiin kiyya immoo kana laaleeti sirban barbaadu san naa bitaniit kaseetti san naa bitanii naaf kennuyyuu naa fidanii ture. Yeroo sani haalli jiru akkas ture. Egaa ergan eebbifamee bahee immoo hojii artii kana jalqabee booda xiqqoo koominii jira. Koominii sun immoo maalinni akka waliigalaas ta'uu baatu yeroo tokko ilaalcha artistootaaf jiru waan badaa ta'e ni jira. Kanaaf isaan immoo waa'ee artii kanallee gadi fageenyaan waan hin beekneef qofa akka artii kana hojjedhu baay'ee nan jajjabeessanii jechuun isuma hojii eebbifamee saniinan akkan hojjedhu akkan of danda'ee bulu isa san barbaadanii agasmarallee nan dhiibanii jechuun anis immoo fedhii guddaa waan hin qabuuf artii kanas dalaguuf waan hin barbaaduuf anis fedhii kiyya waliin deema. Ispeeshaalii immoo sirba kamisee irratti moodeelii ta'ee naaf dalageessuun inni obboleessa kiyya. Inni baay'ee na deeggara. Artiidhaaf illee jaalala qaba. Kanaan boodas inni illee gara artii kana inni dhufanatti fakkaata kamii hin laalla. Jechuun sirba jalqabaa sanillee isa waliin dalagne. Kanaaf ammas fedhii guddaa qaba. Akkan hojjedhullee ammas taanaan kan na deeggaraa jiru kan na jajjabeessu isa waan ta'eef gama maatiitiin jiru. Kanaaf wanti asitti dubbachuu barbaadu inni namni hundinuu jechuun dandeettii isaatiin fedhii isaatiin deemuu qaba jedhee yaada malee jechuun waan dhibbaan irratti ga'eef dirqama kana hojjechuu qabda. Dandeettii hin qabaanneen hojjetee jijjiiramanii fidee yaadu. Ani lafa ka'eetiin shubbisaan taa'uun jedhee dandeettii san hin qabu taanaan shubbisuu hin danda'u. Waan bareedaa ta'e waan gahaa ta'e bilchaataa ta'e dhiyeessuu hin danda'u waan ta'eef namni kamiyyuu dandeettii qabu waan saniin bahuudhaaf deeggarsa ni barbaada. Kanaaf dubartoonni ciccimoon illee jiru jedheen jira. Maatiin immoo kan hin jaalannis waan jiraniif jechuun dandeettii qabani taanaan otoo akka hojjetan deeggarsa godhaniif maatiin otoo deeggarsa gootaniif hin jedha. Maaf ijoolleen ciccimoo waan jiraniif ergaa kanan dabarsa. Egaa namni kennaa adda addaa qaba jechuun dandeettii mataasaa adda addaa qaba. Kan walaloo barreessuu danda'u, yeedaloo hojjechuu hin danda'u. Kan yeedaloo hojjechuu danda'u immoo walaloo bilchaataa ta'e achirratti hojjechuu hin danda'u ta'a. Egaa hangafoonni keenya weellistoonni ciccimoon baay'ee jiran waan ta'eef dandeettii akkasii hin qabanii dandeettii walaloo fi yeedaloo barreessuu ijoolleen qaban waan ta'eef waan bareedaa ta'e jechuun waan hojjechuu dandeenyu. Waan uummata keenyaaf adda ta'e waan hojii addaa ta'e hojjannee bahuu dandeenyu waan akkasii saniin otoo nu cinaa dhaabbatan otoo sappoortu nu godhan dheetiin dubbadha. Warri keenya otoo nu cinaa dhaabbatan jechuun fedhii qabnu irratti hundaanii otoo nu gargaaran. Egaa akkuma dubbadhee waggaa waggaadhaan sirba tokko nan baasee hin jira. Sirboonni sun jechuun bareeda gahaadha jedheetiin yeroo sanitti itti amanetti nan hojjechaa jira. Ammas hojii haaraa gadhiisee jira. Maalni wanti dubbachuu barbaadu wanti sun amma naaf gahaa ta'ee miti
maaliif kana caalaa moor waan bareedaa ta'e waan uummata koo gammachiisuu danda'u waan aadaa keenya seenaa keenya ibsuu danda'u kana caalaa bilcheessitiin fuulduratti hojjechuudha fedhii guddaa ta'een qaba. Kanaaf kun immoo chaalenjii guddaa akka qabuun beekaa. Isa san immoo rabbi waliin darbeetiin sadarkaa san irratti ga'uudhaaf ni yaada. Kanuma wajjin wal qabsiiseeti wantan dubartootaaf ergaa dabarsuu barbaadu barachuun keenya akkuma jiru ta'ee jechuun barumsi ni fayyada, dubbisuunis ni fayyada. Waan gaariidha jechuun sammuu keenya bilcheessa malee wanta hin miti. Kanaaf isa cinaa warri keenya kana hojjedha waan nun jedheef qofa haala isaan nu bocaniin haala isaan barbaadan karaa isaa barbaadan deemuu osoo hin ta'in fedhii qabnu saniin bahuu ni dandeenya, hojjechuu ni dandeenya. Kanaan duras dubbadheen jira jechuun akka nama kamiyyuu dandeettii hojjechuu qabna waan ta'eef waan sana irratti hundoofnee otoo cimnee of keenya cimsineet otoo baanee otoo hojjennee jechuun barbaada. Isaan ala dhumarratti kawantiin jechuu barbaadu duraan jechuun maatiin keenyas na deeggaraa turan jedheen jira. Maatii koo guddaa galatoomaa. Akkasumas immoo namoonni na cinaa dhaabbatanii ispeeshaalii Kadir Yaasiin barreessaa walaloo fi yaadaloo kiyya jechuun yeroo baay'ee sababa adda addaatiin artii kanarraa dubatti harkifamuuf hin deema. Garuu immoo akkasitti akka hin taane kan na gorsu kan na cinaa dhaabbatu isa waan ta'eef guddaa galatoomaa jechuun barbaadani. Akkasumas immoo jechuun viidiyoo amma yoonaa hojjedhee san sadarkaa amma itti jirutti akka hin ga'u waan adda addaatiin kan sappoorta na gochaa ture Salamuun Lammaa jechuun Odaa Production illee guddaan galateeffadha jechuudha. Dabalataanis akkan duratti ibsuuf yaaletti sirbi keenya uummanni keenya baay'eedha. Kanaaf sirbi keenya garuu hin daawwatamu. Fakkeenyaaf amma sirboonni biroo guyyaa sadiin torban tokkoon miliyoona 3 fa'aatti akkasitti ilaalamu. Keenya garuu waggaadhaan miliyoona 1 illee hin seenu. Kuni garuu maaf akka ta'e gaafiin natti ta'a. Jechuun uummanni keenya bal'aadha. Amma dandeenyu uummata keenyaaf hojjechaa jirra. Kanaaf maaf akka hin ilaalamne anaaf illee gaafii guddaadha. Garuu immoo wanti nuuf beekamuu qabu nuti qarshii dhafeennee yookaan immoo qarshii gahaa ta'e qarshii guddaatti argannee osoo hin ta'in fedhuma aartii guddisuu seenaa gaarii ta'e dabarsuudhaaf waan bareedaa ta'e uummata aadaa keenya duudhaa keenya waan san guddisuudhaaf fedhii guddaa ta'e waan of keessatti qabnuuf malee wanti fayyadamnu hagas mara hin jiru. Artistoonni Oromoo dubartoonni hin jiran waan akkasitu haasa'amaa ture waan ta'eef hin beekamnu ani maaf akka ta'e naaf hin galu jechuun artistoota Oromoo keessaa waggaa jedhamu yeroo baay'ee maqaa dhiiraatu waamama malee kan dubartii guyyaa tokko weellistuu akkanaa jechuun warri durillee jiranii garuu nuti hin beekna warri kaan garuu hin beekan. Kanaaf amma immoo ijoolleen ciccimoo jiranii Daangaa, Caaltuu, Margituu, Halimaa Abdallaa ijoolleen baay'ee jiranii. Kanaaf hojjechuu ni dandeenya otoo of daangeessuu baannee waan bareedaa ta'e waan adda ta'e hunda waliin dorgomaa taane hojjechuu dandeenya waan ta'eef dubartoonni keenya akka cimtanii akka of jajjabeessitanii jechuun barbaada. Galatooma.